بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد dhaggeeffattoota fi hordoftoonni Oromoo Muslim Miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi keenya haa kabajaa isin haa ga'u jechaa akkuma beekamu sagantaa teenya dhaabbatu torbaanii guyyaa lama nu deemte sagantaa fataawaa kutaa shanaffaa garteetinuu eegalee jirra sheekni keenya Sheek Muhammad Waadoo as istiidiyoo gartee Oromoo Muslim Miidiyaatti argamanii شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى نقال رفتني بقى نياتني سنين أحسن الله إليكم بارك الله فيكم تقرب إلى روضة الإيمان ديار دقمة في جنة جماعتكين ما شاء الله باركم الله فيكم قافي من إيقا الله وبليس كينا تكو إيقا شيخا باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا أقسموا قرتتينو وري أورو مسلم ميديا sagantaa bareedaa kan nu dhiyeessu keessan galatooma eegadee gartee galata qabuufaan gartee shukrii dhiyeesse booda gaafii gartee tiinu dhiyeeffatee ture. Gaafiin isaa akkana jetti nam tokko nikeen keessatti khutbaan shartiidha. Khutbaa godhuun nikaa godhuu keessatti khutbaa qara'uun shartiidha. Yoo shartii ta'e ammoo abboonni teen durfa'a garma keessa fa ilma walii intala walii kennaa turani khutbaan maletti tiyya sii kenne maan jechu sun akkam ta'a yoo khutbaan shartii ta'e. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بارك الله فيكم قافتان وانقاري قافته خطبان شرطي دامتي نكا كيسا كتبان شرطي دامتي نبي كينيا عليه الصلاة والسلام انت اللي تكت نفتي يا رسول ربي نفوري جتين سيرون بربادتين تجايباتي وفي ملتيجو نمنو في ملتون نمنو في مبين خوتي من مبين سني ركو كيسا جرا المفروض جتين يرو اسمرانغه ميدان غرتي غوغو بلاشتي لفتي بدورا ni beeyteechu asmara ofii beekuun gaariidha yookaan gartee biyya takkatti gartee biyya fiizaan isiidhaa sirraatti gubatetti ni hidhamta rakkoo keessa hin ta'echu amriin gartee ilma namaa hundinuu fiizaa qaba waan ajaa'ibaatti namni hin beeyne malee wanni hundi fiizaa qabdi umriin fiizaa qaba fayyaan fiizaa qabdi wanni hundi yeroo qaba jechuudha yeroo itti dhumatu qaba duuba isii yeroo ofii ilaaltee gammattee wanni gartee na baasu harka miila kiyyan tattaffatudha jettee kaatee rasuula dhayite hin sodaanne hin qaanfanne daffarteetuma kaatee sahaaba sillallanne lala bikuma jabduu dhayte jechuudha bikuma jabduu kaatee dhayte yoo kadhattan jannatul firdaws hin kadhadhaa jee rasuula alayhi salaatu wassalaam akkasuma isiin gartee yoo fuudhe dhiiruma gartee akkasa afaan biyyana zabanatti gaa fuune jetti dubartiinis bikka silaa heerumne jedhan fuune jedhanii zabanumaa garagalee akkas ta'e rabbiin waa sattaru jenna nuti garuu gaa ta durii sanirraa sossoonu dubartiillee nima heerumti jenna dhiirriinis nima fuudha jenna intalli dhaytee nabii keenya na fuudhe yeroo jettu rasuulli laalee isaa hin taane ijarraa gara galfatee jechuun yeroo kana gartee tokko sahaabichi jala jira ka yaa rabbi isaan abaaftatti jiru ka lukkuu gartee takkallee hin qabne hiyyummarraa daara ka hamsoolaa tokko hin qabne marxoo takkitti bichaa qaba jechuudha inni sun yaa rasuula gartee mucayyoo tana naa dabarsii jennaan deemi maharii fidadhu jeen nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maharii dhabee qubee sibiilaallee dhabee wama takka dhabee as deebi'e akhir shay nama san gartee rasuulli teerumsiise jechuudha dubbiirraan gabaabse yeroo rasuulli intala san nama saniif kennu waan jedheen zawwajnaa kaha mallaknaa kaha jedheen sii qindeeysine isii tana gartee sii qindeeysine mallaknaa kaha dhuunfaa kee keessa siinayne jeen bika kanatti rasuulli khutbaa takkallee hin qaraane jechuudha osoo khutbaan shartii ka ta'u taate ni qara'a saahibu awna almacbuud shaniin abi daawud bika kanarratti fidee khutbaadhaan malee akka nikaa hidhuun danda'amu lafa kaa'e jechuudha kanaafuu khutbaan shartiidhaa miti bikki kuni bikka gartee bikka adda addatti namni irra wal fixu waan irra wal fixanii miti hadiisni rasuulaa lafa jira waan irra wal fixanii miti kabiira fidatanii bar gartee ka dubbii dheersu takka qara'u gartee dubbii ajaa'ibaa takka gartee walitti afaan arabaatiin jechuudha waan uummanni keenya hin beeyne kan fahamne balli inni nuuka itti dirqamee haffazuu fi cinqamu jechuudha kabiira lama fidan gaafa nikaa haalli biyya keenya jiru haala santu jira waan ammaan beeynu kabiirri tokko achi taa'a tokkos gamana ta'a lameen kan asii walii qaraasan jechuudha kun asiini jira kun jalaa qeebalataa jechuudha
dubbii dheersu akka asitti gadhiisanii kaduu gongoreetti koflanii waan akkasii sun hin ta'u waan shari'aan rabbii lafa keeyse miti waan itti uf dirqanii miti nikaya godhuudhaaf intala takka gartee abbaan kennuudhaaf waan kabiira yookaan sheeka itti barbaadu miti waan muftii itti barbaadu miti dhalee intala takka ta'isaati akkuma gartee mallaqa namaa kennuun isan dhibnetti akkuma horii namaa kennuun isan dhibnetti waan biraa namaa kennuun isan dhibnetti taanallee kennuun isa dhibuu hin qabu jechuu kenne intala tiyyaa siif yoo jedhe namtichi kun hayyee qeebalee sirraa jennaan nikaa jechuun kanuma afaan rabbi isaanii uumeen jechuun ni danda'amaa jenna kanaafuu sharti miti jenna. باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا أمسي نمتوكو وانجدو نمتوكو وان هوريك أبوف وان يرو أما هالما يرو تيول فكاتا وان هوريك أبوف فنيان اتبتاني أبان يوكان أبوليسي يچو فنيان اتبتاني مجاتيو فيتنا أكا إني اتمكامو يوكان اتقالو يوغارتت نوغران sababa gartee horii inni qabu kanaaf jechuudha. Eega gartee inni itti makame ammoo yoo kaydullee taate seeraan gartee gaafatanii fuusanii jechuudha. Wanni kun akkamii? Waan akkana irra guddaa abbaarrallee ka dalagu obboleeyyan. Haatillee waan kana hedduu qooda keessan dhabdu. Haati gariillee rabbi araaramuufi haadha garii jira tawaan akkasii dalaydu jechuudha. Maaliin inni dhiiraa miti akka dhiirtii nama gootu haa godhuu jette. waan kasaaraati jechuun maal barbaadan jennaan fooqii isaa san saamuu barbaadan makiina isaa san saamuu barbaadan lafa gartee qalaada hagasita inni qabu san saamuu barbaadan jechuun ummanni kun gartee ahlul duniyaa jedhama ahlul akiraa miti warra gartee duniyaa filate malee warra akiraa filatee miti jechuun warri kun warra gartee watuhibbuuna almaala xubban jammaa ka rabbiin jedhan san jechuun warra jaalala horii keessatti jaalalli horiidhaaf waan bira dabree lafee seenee dhuka seenee itti laaqamee keessaa bahu dideeti isaan sakkarsin sakkaraanan namni intala ufii yoo sakiraani malee waa horitti hin gurguratu zabana amma abba jechuunis nu dhibee jira abbaa garii zabana durii kadiiniin lafa hin jirre namni safuu qaba abbaan abbatti uf beekaa ilmaan illeen abbatti abbaa beeyti kabajaa takka jira waan ajaa'iba katooxinni hin bal'atin kadiiniin hedduu hin bal'atin har'a ammoo gartee ilmi namaa gartee abbaan abbatti uf wallaaleet ilmaan illeen abbatti abbaa wallaalaniit abbaanis ilmaan qabu kana rahmatummaa abbummaa san fixatee fi wanni inni barbaadu mallaqa bicha barbaada jechuudha waan ajaa'ibaa waan namni gartee amanamaan nu odeyse biyya suudii kanatti intalli takka gartee achi abbaa isiitti dawwalte abbaa isiidhaatiin yeroo waliin haasawan waan jedheen duuba mucayyoo maal taate intalli namaatis waliin baate akkanatti abbaa mana ijaarte sadarkaa akkanaatiin geeyse ati agarraa maaluma taate jedhee gartee intala isaatiin lollaan intala waa xiqqoo gaa rabbiin rahmata qalbii keessa kaayee haraam kana itti fokkisee waan jetteen yaa abbaa bar akka namni tatta'u sanutillee waa ta'uu hin wallaalle garuu ammoo namni wama argee walitti laaqee gartee uf gurgurateetuma akkasitti maallaqa gadi erga waan akkasii gartee nuti gaa rabbi sodaannaa jetteen jennaan maal wanni akkasii gartee ati qofti waan akkasii na'uudhu billaa waan afaan nama dubbatu miti jechuudha ati maal taatee jeen ati qofti maali ma'anaan kana atillee maa haram san dalaytee waan namni walitti qabee guuree gadi fidu san maan fidini maa zinaa dalaytee gumna dalaytee maa horii nuti gadi yaasin arabaa walitti laaqamtee arabni horii hedduu namaa kenna yoo akkasii walitti dabalama waliin laaqaman jechuu gabaabdutti haala akkanaa kana yoo abbaan gartee ilmaaniin je'u warroonni biraa obboleeyyan akkam haa guuture ni gurguratti jechuudha kuni haala kasaaraati jennaan maasiyaan nama qaban warri kun gartee maasiyaan tokkoffaan ka gartee khiyaanaadhaati jechuudha khiyaanaa gubna dalaguudha ka lammaffaadhaa gartee uummanni kun diinii ilaaluu dhiisanii duniyaa ilaalan jechuudha warri kun gartee jiliilama qaba jechuudha araarama guddaa gam rabbi isaanii deebuudha qaban kasaaraa guddaa gartee fidan jechuudha akkana jenna. باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. gaaffii deebii irra jirtanii hayyee gaaffiin kiyya obboleetti kiristaanaa takka obboleessi islaamaa nama islaamaatiif kennu jechuudha nikaa hidhuu ni danda'a jechuudha gaaffiin kiyya. obboleetti kiristaanaa takka obboleessi islaamaa obboleetti kiristaanaa takka nama islaamaa
islaamaatiif jechuudha. Isin Yoo inni jaalate nikaa godhuu ni danda'a. isin kiristaana. Inni obboleessi ammoo islaama. Namni Maatiin guutuun islaamaa, isiin ammoo kiristaana. Ammallee nama islaamaa fuudhuu fedha. nama islaamaatti fuudhuu fedha. Akkasitti nikaa godhuu ni danda'a jechuudha. Egaa deebii isaa asumaan kallattii mashee karaa dhageeffadha. barakallahu fiik obboleessa keenya wanni akkanaa kun nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe laa yatawaarasu ahlul millatayn gaafa jiran waliin jiraachuu dhisi gaafa du'anillee warri sun akka walitti hin dhiyaanne diinagdee isaanii akka waliin dhaalle nabiin dubbate jechuudha. Kaafirri tokko nama muslimaa osoo ilmoo isaallee taate dhaaluu hin danda'u keessaa bahee jira. Dhaamsi gaa bikkuma tanaan haa ga'u. Hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ قابلينك وإن شاء الله قافي أبجور أنا أبدأ بفتو. أيه قافد. إيه أبجوكي يبدأ جود هوغاني في ربا كيسانجرو. Obboleetti teenya waan siin jennu eebjuun tee dura eebjuu tee yoo si jaalachiifte waan si jaalachiisoo taate yeroo isaan himanii waan sin jaalachiifnoo taate ammoo hin himtu akka shari'atti yoo waan jaalatu taate ni himta waan jaalattu sanillee ammoo nama jaalatutti himta yoo warri si dhaga'u kun hundi namatti jaalatu taate himi dhageesse Sigalee wanni sin jedhan. Kanas kairu maftayya. Ayya. barakallahu fiik gama duubaatiin gaafachuu dandeessa yoo nu jaalatte طيب gaafataan ni dabre gaafataan ni dabre yoo as keessaan gaanu dhaguu jiraate akkasi gamana dabreensa fodda biraati ruucaa gamana as fiige warri maatiin guutuun islaama intalti kiristaana obboleessi kun ka islaamaa kun obboleetti isaa ta kiristaana tana nama islaamaatiin nikaa godhuun ta'a wal keessa oofanii walumaa galatti kaafiraa fi muslimni waa walirraa qabu hin qabu inni eega islaama ta'e intala kiristaana tana waa takka irraan qabu waa takka du'aa isiillee dhaaluu hin qabu jira isiillee dhaaluu hin danda'u wahuma isii amri isii tokko gartee waan takka wakiilummaa takkallee irraa hin qabu kufrummaa santi jiddu balleeyse akkasuma ammas gurbaan islaamaa ka isii fuudhuuf deemu sunilleen ka isiinuu kiristaana taate sunilleen badii birooti jechuu لأنه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن جربين ولي حلال انتان كافرا في مسلمني ولي حلال انتان زنا هذا جاء مالي كون هيروما هنجأمو فودا سنجأمو كوني قمنا دلقو الأجأما والروتا قرتي ربي سبحانه وتعالى ومن يكون أولئك يدعون إلى النار جي وركن قام إبدان نما يامن ورا قام إبدان نما يامو فودون أكسما يوغرتي هيرومو تاتس ورا قام إبدان نما يامو هيرومون warra dhiiraa kaafiraa oo taate intalli islaama oguu taate warra gartee gara ibiddaa isaa yaamu heerumte jechuudha gurbaanis akkasumatti islaama ta'ee gartee intala kaafiraa yoo ka fuudhu taate jechuudha yaducuna ilannaar gama ibiddaan nama yaamti kanaafuu jahannam seenuun qabu namtichi dunyama tana keessattuu bar jannata jira inna fi dunyaa janna man lam yadkhulhaa lam yadkhul jannata al-aakhira ka jedhan san gartee ulamaa'in duniyaa tana keessattuu jannata jira jaan namni jannata duniyaadhaa hin seenin ka akiraan seenu jaan jannani duniyaadhaa ibaadaa bareedduu rahaa tana keessa jiraachuu ibaadaa rabbii godhani jannani duniyaa kana nama ibaadaa kana godhee kanarraa heeffatitu jannata akiraa san dhaqa jechuu akkan باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا أما سجنتان غافي كنا كم تفوت تجرب بليون كنا أما سبوليس كنا تكوان جرو هذا مناتي يهي كجد eeganii ammoo nakasafte mana murtii akkasiin dhaabartu beekee maatiin isiillee waliin nakasasanii mana murtii dhaabdee qabeenya qabnu waan qixxe manni murtii nu qooduuf dafee firrisee qabeenya kiyya kana maqaa obboleessa kiyyaatti jijjiiree gaafasii mana murtii dhaabde kan ammoo qabeenya hin qabu yoo jedhan maqaa obboleessa kiyyaatiin jira yoo dhaqee ilaalan leessii maqaa obboleessa kiyyaatiin jira ani waakkadhe wanni kun akkamii بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هباسو الدنيا زمانك كان غرتي كفرين عادات يتدوري تا نقوم ما سنس نعم الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا كم سجلت كل فود
Inda gaha ol fuudhi dabale xiqqo. Amma dhagaayee. Gaafa isa dhagaanii gaafan kee dhiyeeffadhu. Haga namatu sira ture. Haga namatu sira tura abbaa isaanii argachuu hin dandeenye haqa san akkam godha ofirraa galchuu barbaadde abbaa arganne jechuudha. Abbaa argachuu dadhabde jechuudha. Gaaffii biraa qabdaa? Dhageeffadha asumarraan gaaffii deebii isaa hayyee. Barakallahu fiik obboleessa keenya. Qabeenya tokko ka ilma namaa kas bira jiru haqa namaa ta'ee ati ammoo haqa san galchuudhaaf tattaaffattee abbaa itti dhabde ammoo rabbi sirra haa galchu jenna. Ati egaa galchumaan murattee rabbi si haa gargaaru jenna. Waan jedhan duuba wanni gartee abbaa hin qabne fawa maalullaahi fi beeyti almuslimiinaa keessatti taha horii diinagdee muslimtoota bikka gartee diinagdee muslimaatti walii qabamtu beeytal maal jedhanii mana muslimni keessaa razaqamu ka hiyyeessi keessaa laalamu bikka san galchan jechuudha. Horii gartee abbaa ittiin beeyne akkas goota garuu ati amata tokko eeguu qabda jechuudha. Amata tokko wanni irra qiyyaafannee achi eeguu qabda siin jennu daallaa waan bade tokko jechuudha. Amata tokko iyyaafachuu rasuulli karaa godhe jechuudha. Waajibinnaadhaan amata tokko iyyaafatan sunni yooman haga amata sadiillee iyyaafachuu dandeessa jechuudha. Gaafa abbaan argame yoo abbaan argamuu baate itti fayyadamanii yoo abbaan gartee ka dhufu taate itti fayyadaman booda ni kafalaniif jechuudha. Ati immoo gartee haqa namaa akka amaana si bira jiru kana haga ama tokkootti ni iyyaafata achi booda ammoo beeytal maal keessa gaafa gartee abbaan akka tasaa dhufe ni kafalta insha Allah. Ani beeytal maal keessaa fi gaafa beeytal maal keessa abbaan gartee gaafa ka dhufu taate si dhabeetiin beeytal maal keessa kaayee jettaan. Barakallahu fiik. Yoo ammoo osoo ati beeytal maal keessa in kaayin silaafuu si dhaqqabe inni nu fudhate jenna. Asumaan gaaffii obboleessa kenna kan wal fakkaatu amma yeroo ammaa beeytal maaliin sun jiru masjida fidee masjida ijaaree soo sadaqatee namichumarra. Beeytal maal kuni bal'aa fi xiqqaa guddaa fi xiqqaa jira. Guddichi akka duru hukumaan mootummaan islaamaa lafaa qabdu sani xiqqachi kanuma akka gartee guruba yookaan murna masaajida ahlul khayraat warri masdaa gartee waan takka tolfatanii akaawuntii isaanii tolfatanii lafa kaayatan kayii takka dalaguuf sanuma keessa kaan sanumatu beeytal maalii keenya rabbi nu haa bal'isu jenna. Baarakumullahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. No battery, please charge. Ammas nam tokko waan jedhu mucayyooti. Gaafata duraa san hin deebisneefi. Wanni ni tuqee. No battery, please charge. Hello? Hello. Endaga? Gaafii deebi'uu fi ustaaza. Quraanni warra ahlii kitaabaa yoo fuudhan rakkoon qabu ka jedhu tokko jira. No battery, please charge. Kan waliin akkamii jechuu barbaadeeti. Baarakallahu fiika ahliin kitaabaa yeroo ammaa kana keessatti ulamaa'ii waan jedhan gaafa amma fuudhuun hin ta'u jedhan maaliif jennaan gaafa durii san mahkamaan seerri diina islaamaa addunyaa tana qabatee diina islaamaatti namni bulee oola kaafirri si jalatti bulaa gibira irraa fuuteeti isaa kanaaf gabroonfattee bulchita yeroo ammatti isatu gabroonfatee si bulchuu danda'a waan ta'eef yeroo ammatti isii kaafiraa takka fuutee ilmaan gartee irraa hortee ilmaan san islaama gootee oofuu hin dandeessu waan ta'eef olaantummaan ka kufrii waan ta'eef kanaaf jecha zaata mushriktoota
zaata kaafirtoota heddummeessuu ta'a kaafira horuu ta'a waan ta'eef nuti kaafira horuun nurratti dhoowwama waan ta'eef dandeettii waan ittiin qabneef sababa kanaaf jecha yeroo ammaa kana keessatti hin danda'amu jedhan ulamaa'iin wallahu a'lam bisawaab jazakumullahu khair wayyaakum duuba obboleessi keenya akkasitti yoo ani mana murtii kanatti amma waan sa waakkadhe waan mootummaan naam qixxeetti meesri kana kan deebina halloo Halo, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Akkam ustaaz nagaje. صدقاني شينا ايه Gaafin kama gaafin kiyyallee waa'ee salaataa irraayi. Kanuma kana xiqqoo gadisiin wayii fuularra na jige. Fuula na gubee jennaan kalaasi mana yaalaa deeme. Manni yaalaa immoo aduu fi bishaanii fi waan dhoqqaa keessa akkan baane naan jedhan. Salaata kana yeroon salaatu biyyaan jiru biyya Arabaati kan jiru magaalaa keessaa biyyallee argadhee taammoo godhuu hin dandeenye. Gidaaruma kana taa'etumaanii salaatu jira beekte. Waan dorgameef jechuu kalaasi doktorri akkas deebi'uuti shibatana jedhee dura baay'ee na gube. Silaa biyya argadhee taammoo godhaan jiruuti gidaaruma kana qabatteetumaan taammoo godhee salaatutti jiraati. Salaanni kiyya kun akkamii maaltu narra jira marra lammaffaallee itti deebi'ee jennaan aduu fi bishaanii fi waan akka daara irraa fagaatu naan jedhani. Kanaafuu maal ta'uu qabaa salaanni kiyya kun kan jedhu nama hedduu barbaadaa ta'ee dhabee amma itti dhabsinaa hin qabu. barakallahu fiik kalatti maanii deebii sheekara dhageeffadha yasmaan barakallahu fiik obboleessa keenya rabbi si haa fayyisu si haa qulqulleessu jenna duuba wanni ati godhuu qabdu akkuma gartee waan biraa xalabatan sangaa nyaataa fi dhugaatii fi waan adda addaa xalabatan barbaadatan jechuudha akkasumatti biyyee xalabadhu barbaadadhu firaa yoo qabaatte yookaan saaba yoo qabaatte haala taa'etti fidachuu hin dandeessu tokko fidadhuuti akkasanitti fayyadii jenna warri gartee fiqii waan jedhu yeroo gartee bishaan namni dhabee bishaan itti waddatan dhaban taammoo godhuudhaaf jecha mammacu maa'uun waloo gartee bisamanin jedhanii lallabuu hanga barbaachisu takka jedhanii namni bishaan isaa wajji jiru eenyu osoo mallaqaan illee taatee jedhanii barbaacha keessatti honga ga'uu jechuudha li'annahu shari'aa tana akka laafatti laaftumatti gartee ibaadaa salaataa tana gartee dhiisuun hin taatu jechuudhaaf akkasuma waan salaataan kaddamanis qidimaan salaataa wudu'a xahaaraadha akkasuma yoo gartee rabbi see laaffisee bikka biraatti irraa fidachuu dandeeyse namni sii fiduu danda'e fidattee mana kee kaattee tamma godhaadhaa salaatte jechuudha yoo dadhabde ammoo kanama hin qabne taate qabuufillee deemtee fidatuu hin dandeenye taate wanni sirra jiru hin jiru fattaqullaha mastata'atum haga dandeessanii rabbi sodaadha rabbiin je'e kanaafuu gaafsan wama dhukkee qabu wayii akkana dhawattee jidaaruma dhukkee qabu dhawattee jidaarri dhukkee qabaatee jennaan suni biyyama jedhamaawu suni rakkoo hin qabu kanaafuu Gidaarri dhukkeen nama keessa galaa warree waliin jirullee ulaagaalee guuttatee biyya ayyaane. Yeroo tokko baay'ee tokko ulfaata baay'ee shari'aan qaban jechuu qabbaanii biyyee na barbaaduu hin danda'an jechuu isaatti warri na bira waliin anillee nama akkasii baay'een beeku magaalaa keessatti illee sanumaaf malee waan biraati yaa ta'u mee hattu eegamuu qabadee amma biyyeenii darsotu amma biyyeen tuquun ta'u jechuun jiidha dawaa kanaan ammootu ka biyyeen martinillee namni itti na fakkaata beektanii yoo gadhee na jonnaa gaafachuu qabda doktora gaafatteeti wanni kun namni jedhamu namni jechuu gaafattee haala san biyyadha yoo tuqe akkami jettee gaafatte yoo kasi dararre taate akkasitti biyyadhaan tuyxee salaattaa yoo ammoo kasi darartu biyyelleen kasi darartu taate wanni ati gootu hin jirtu fattaqullaa mastata'tum jedhee akkuma sanitti salaatta jechuu rabbi sirraa qaba gaafii obboleessa keenyaa ka mana murtii haadha manaatiin wal kassasanii qabeenya maqaa obboleessatti deeffatee mana murtii gaafa dhiyeessanii yoo akka ta'etti irra jirtanii. Dura haalli kun haala biyya keenya keessa faca'e waan dur hin jirretu amma faca'e intalli laalteetuma ka makiinaa qabu janajjanuu eegalti waa takka sirraan barbaadu hanga jettuun takkatti jechuudha bilaashitti argadhe jedhee dirgimti jedha ni seena
gabbara naanna'u sanitti ittiin gurra nama guuban hunda lash gootee rakasha gootee itti seente ol maa seenu jetti isiin waan dalagu anaaf beeka eega ol seente booda findaataa taate amma dubbii eegalti jechuudha fixramuu eegalti qiraa qanyi jetti gamaa gamana gartee uf daddarbiti dubbii fiddi jechuu wallolatu dhufaa waltumatu dhufaa addaan haabaanu dhufaa kissii dhufaa mana isaa adda qoodattee dabarte zulmii guddaadha kun telefoona kana gaafanne itti deemna hello hello Halo. aha Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Astaga gafin kawa. aye Gafin ya wai salata de. Salata yoku salani atiyata tenno kuba kana walqamnu yoku ashhadu la ilaha illallah jennu fi yoku nabi salawatu bufnu mo bas yoro allah la ilaha illallah bas jennu bicha maqara bido bicha ay gafira qabda qabala febrale ay gaye kana jalasiyo deebisan isalle itti fuftaye taye asumaan dhageeffadha yeen cufini haafidhattu ay gaafidhaan kennadhu gafa sena Maryami keessatti qissa Maryami keessatti dhagaye nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam gafa Khadijaan dhibamtee tinini bakasiin dhibamtutti achirratti nabi rabbi Khadijaa mana seenanii gaafatanii bakka isaan jirtu isaan isii ofirra jirtuttiin masaanuu tanteetiin salaamata itti naageessii jennaan Khadijaan akkamitti yaa rasuula rabbi ana dura tabiraa fuutanii jirtu akkami fuutee jette jennaaniin Khadija akkas jennaaniin rasuulli rabbi Maryami haadha Isaatii fi Asiyaa Firoona rabbi na fuudhee jannata keessatti jedhan jennaan tayyib Maryami tana kun warri kiristaanaa mukarrafanni fi maamameen jedhanii isin tun islaamaa miti islaama akkamii kiristaanni akkana godha gaaffii kana naa galuu didi aya dhageeffadha yee deebisaa wal dura duubaan طيب أبو ليتينيا tashuuda keessatti gartee yeroo gartee tashuuda keessatti ta'an qubattii tanaa sossoosan jechuudha sossoosuun qubattii tanaa nabiin keenya waan jedhe shayxaana irratti gartee irra jabduudha jee lahi ashaddu ala shayxaani min alhadiidi sibiilarra shayxaana irratti irra jabduudha jee qubattii tana gartee yeroo akkanatti sossoosuun kun gama gubbaatii fi gama jalaati ka sossoosan jechuudha mirgaaf bitaa osoo hin ta'in ilaa uluu gama oliitii fi gama gaditti akkanatti sossoosanii faayidaan isiidha shayxana akka rifachiisti shayxana irratti akkaan jabduudha isiin tun tayyib kanaafuu faayidaan isiidha gartee shayxana rifachiisu waan ta'eef jecha bikki ammoo isii tanaan itti akeekan jechuudha attahiyaata keessatti isii tanaan akeekanii kadhatanii tashahuda gartee yeroo teessu tashahuda keessatti jechuu warri gariin gartee waan jedhe tashahuda hunda keessatti warra jedhee jira warri gariin ammoo yeroo du'aa'ii san qofa warra jedheetu jira tashahuda hunda keessatti jennaan yad'u biha isiidhaan gartee rasuulli akkasii rabbi kadhata jechuunis waan jiruufi yeroo du'aa'ii san bicha jedhanii wala sahu tashahuda keessatti yeroo tashahudaa san jechuudha akkasii sossoosan jenna wallahu a'lam bisawaab amma yeroo tashahuda keessatti ashhadu an laa ilaaha illallah jedhasammoo yeroo attahiyaata kadhan jechuu amma isiin yeroo allahumma salli ala muhammad jedhanii salaata buusammoo yeroo laa ilaaha illallah jedhanii yeroo maqaa rabbii bichaadhaan hin jedhe yeroo gartee attahiyaata qara'utti seente jechuu yeroo attahiyaata qara'utti seente yeroo san gartee isii saniin rabbii ufii kadhatan jenna gama gubbaa yookaan gama jalaa akkasitti ol fuudhaadha akkana jenna وكلما دعوت waan jedhe nama tokkotu gartee gaafii dhiyeesse
yeroo kadhadhu hundaa'u gama olii fuudheeti gama gadii gabbuusaa akkam jechuurraa gartee gaafii dhiyeesse jennaan deebisaan gartee akkasitti isaaf kenname jechuudha wa'alaa kulliin ol fuudhaatti gad deebisaa attahiyaata keessatti fi tashahudi kulli jennaan tashahuda yeroo qadhaan hunda keessattu jechuudha tashahuda kan attahiyaatu maanaan tashahuda jedhan akkas jenna mee gaafii anka lammaffaa san irra deemme gaafin teeta lammaffaa Mariyaami akkamittiin isiin islaamaa miti warri kiristaanaa akkamittiin mukarra fannisee maamameeli jedhee kun yogguu baay'ee sirbanii akka wanni wayiitiin beekanisan garuu sababni akkamitti ishee akkana taatee jedheen rasuulli kun gaafa san Khadiijaadhaan dubartii warra jaannataatitti salaama na argeessi masaanuu teetiif jennaaniin isiin islaamaa miti warri kiristaanaa maaliif akkana godhaa kan jedhuudha gaafinti. Jechi qissaan ati amma jette kuni qissaan akkasii suni qissaa san hin agarre qissaan sun hin jirtu achitti qissa Mariyaami keessatti ustaaza gaarii irra barannaa waasappii irrattini qissa Mariyaami yeroo kana nuuf maalanii qissa san irrattini akkasittiin dhagayaanini haadha Mariyaami isaadhaatti sahiha musliimi jedha ustaazni jechuun rasuulatu fuudha jechuu siimanii Rasulatu fuudha isiidha Khadiijaadhaan rasuulli Khadiija du'aa jirtu itti seenaniitiin dubartii masaanuutota teetettiin salaamtaa naagaysii jennaan Khadiijaan yaa rasuula rabbi ana dura fuutee jirtaa jettee gaafatte jennaan rabbiin jannata keessattiin Khadiijaa fi Asiyaadha firoomnaatti Mariyaam haadha Isaatii fi Asiyaa jatti firoomnaatti fuudhee jiraa jedhanii jedhan achirra dhagayame. Qissa akkasii ani hin dhageenye hin beeyne ni ilaalla yoo jiraatte qissa akkasii طيب بارك الله فيك دوبا غافي بوليس كنا جدون تليفون ندى نمره duuba warroonni akkasii sun warroonni gartee dubartoonni akkasii sun dubartoota rabbii isaanii sodaanne jechuudha malli isaanii mala duniyaa ittiin argatan qofa yeroo duraa kana sosobanii gartee jaarsa kana ittuma seenaniiti achi booda ammoo rabshaa itti kaasanii fooqii isaa fudhachuuf haa ta'u makiinaa isaa qoodamuuf haa ta'u rabshaa akkasii hin kaasan warri sun hattu warri sun warra nama saamu jechuun nama gartee nama saamu mala jalaa dhaawachuun isaa haga rabbiin isaa laaffiseen hin barbaachisa mala jalaa dhaawachuun isaa gaariidha jenna wanni isiidhaa kennu yoo isiin na hiiki jette maharii isii calla malee wanni biraa ka isiin agarraa qabdu hin jirtu maharii isii calla. ammas telefoona kana gaafannaa. Hello? 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 Telepon boleh sekian nanti kamu. Akkasi kanaafuu warroonni akkasii sun rabbi isaanii waan hin sodaanneef mala jala dhawachuu qaba gaa tagartee duniyaadhaaf ilkee qarattee namatti dhuftusan jechuu sun ahlu duniyaa jennaan mala jala dhawatu waan amma biyya keenya seenee imtihaana guddaa ta'u yeroo amma wanni kun waan akka malee gartee aalamu duniyaa galaafatu jiru haqa namaa guuratu jirti hattuun dur kiisha nama seentu Addis Ababa fa'a beeyna amma tun gartee ta siyaasaadhaan dhuftee gartee jaartii fakkaattee jaarsa onsitee gartee deemtu jaarsa amma lubbuudhaaf gartee jaartii biranii fuudha jedhan dubbatu maaliif jennaan tun rabshaa kaasteetuma qabeenya isaa kana qoodamtee isaa kana firfistee jechuudha jaarsa biraatiin barbaadetti jechuudha jaarsa biraatiin illee egaa duniyaa guddoo taanee arge fattaaka jira minama gartee duraanuu addunyaa tana gartee laaqu jira ka duraanuu funyaan itti butee isin akkasii sun duraanuu nama funyaan itti butuun dhabdu maaliif jennaan warri nagaha ka jaarsa isii wajjin oolee buluu barbaadu ka nagaan oolee buluu barbaadu duraanuu rabshaa akkana tana waa hin kaasu haraam kanallee waa hin barbaadu jechuudha warroonni akkasii sun waan lafa kaatan lafa kaasaniiti hiyyeessa gartee biroo yookaan kanuma ta'e haa ta'u ka biroo ka funyaa waliif buutan san qabeenya namticha kanarraa fottoifattee dhayxee isaan heerumuu feeti jechuudha isin sun waa duniyaa isii keessallee barakaa waa hin kaamuufi duniyaa hattee deemte waan ta'eef
akiraa isii keessas waa barakaan isiidhaaf hin jirtu li'annahu yoo tawbatte malee horii namaa nyaatte waan ta'eef ni gaafatamti guyyaa qiyaamaadha jechuudha. Kanaafuu haalli kun biyya keenya keessa hedduu faca'ee jira, itti dagamee jira, namni itti akka malee itti dagamee jira. Qabeenya wajjin dalaganii mija. Qabeenyi gartee jaartiin takka gartee qabeenya namni tokko dhufeef suuqa kee yoo si gurgure suuqa kee kana yoo wallolta walii qixxaatti harka si jala haa qoodamu jechuun hin barbaachisu. Namni tokko qotee bulaan tokko dhufee ka siiqotu yookaan ka ooyiruu gartee siiqotu tokko kiraadhaan ta'e yookaan namni tokko akkanumatti sii oole tokko maasaa kee ka sii dalage gaafa gartee sii wal dhabe qabeenya kee kana wal qixxaatti haa qoodamu jechuun hin jiru. Akka jaarsaa jaartummatti haqa sirraa qabdi. Hayni isiin sirraa qabdu nyaachisu obaasu yeroo wal bira jirtan jechuudha. Yoo ammoo isiin na hiika kasiin jettu taate maharii isiidhaa kennu. Yoo toltee qabeenya kee kana si gargaarte toltee si gargaarte. Yoo waan maarii ofii ta'e yookaan waan qabeenya biroo ka isiin uummattee qabdu ta'e kana si dabalattee si wajjin dalagatte hisaabni isii herregni isii kennamuufii qaba. Kasumaniin takka hin hafne jechuudha. Akkanumatti ammoo qabeenya namtichaa kana jaarti mana masanii taateef qabeenya namtichaa kana gartee jidduutti qoodattee walqixatti murattee deemuun kuni mala mootummaan kufriidhaa ittiin namani kun akka wal fixu akka jiruun tun hin sabanne godhu jechuudha. Wannummaan gartee hiikaa kan heddummeesseewu waan kana osoo yoo bahillee homaan argadhu kabeetu taate obsitee silaa jaarsa jala teessi jechuudha. Kuni fashala uuma jechuudha. Addunyaan tun akka namni hin horre feeti, akka bultiin hin ijaaramne feeti, akka namni fashalu feeti. Kanaaf warri kufriidhaa mala kana baasanii addunyaa fashalsuu jiran jechuudha. Hello. warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekh gaafiin qaba. Ayyee. Biyya Arabaa keessatti jechuudha dijaajni bakkee irraa dhufa suuqirraa. Akkamitti akka qalamuu fi yoo maqaa rabbii irratti qaraanee qalanootu argine nyaachuun akkamitti waqtaa hin ta'a? Ayyee gaafii keessumaan dhageeffadhu ayyee. Maqaa rabbii osoo irratti hin dhawin waan akkanumatti qalamu kana lukkuu deemaniituma dukkaa fudhatanii waan san nama gorra hin beekanii maqaa rabbii dhaameeraan dhaamanii hin beekanii wanni sun akkamii? Wanni kun akkitti beekamu ganda gartee muslimtoota yoo ka ta'u taate jechuudha. Aadaadhatti waan beekamu jira. Eessaa dhufti isiin tun eessarraa fudhatan beekutu barbaachisaadha. Ganda muslimaati moo waan aada beekamee namni muslimaa qalee dhiyeessu yoo ta'e akkasitti beekame akkasi. Akkanumatti ammoo gabbanii beekuma arganii waan fedhan guuruun osoo waan tokko gara inni dhufee hin beekin hin barbaachisu nama islaamaati irratti fatabayyanu jedhee ibsaan deemuu barbaachisaa jenna. Aloo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malet? Oma sedih begafat tama. Oma sedih begafat. Syariah wan syariah waan sedih begafat. Amma fakkeenyaaf jaartii irraa yoo kakat. Jaartii irraa kakatee. Wanta kana hin godhu yoo godhe ammoo ani jaarsa keetiin yoo ka jedhu taate wattitee wanta sanitti deebi'ee godhe ammoo inni jaartii isaatiin miti jechuun. Isinii galee? Naa galee jaarsatu jaartii ofiirraa hakate waan akkanaan godhu jedheen. Ammoo itti deebi'ee waan san raawwate yookaan waan san godhe. Kanaafuu amma kakuun isaa ta'a jalqaba hakate sun akkam jechuun fakkaata gaafiin kee. Jaarsa keetii miti ani jedheen jechuudha. Asumaan dhageeffadhu kallatti malee. Biraallee jechuudha. Tana dura si deebisanii dhageeffadha itaasita. Dura jaarsa wajjin jiraadhu jettee kakatteeti achi booda itti deebitee. Isaatu kakate. Isa kakate. Sitti hin dabalamu jedhee. Waan akkanaan godhu yoo waan akkanaa godhan jaarsa keetii miti jedhee ammoo deebi'ee waan san dalagee. Bika kanatti dubbii gargar baasu barbaachisa. An jaarsa keetii miti waan akkanaa dalaydati. Yoo jiru kana hiikaa barbaade moo mugartee sitti hin dabalamuu barbaade. Yoo hiikaa ka barbaadu taate gaafa wanni sun dalagamte
inni jaarsa isiitii miti hiikamte jechuusiin hiikamte jechuu yoo dafee gartee raaja'atu jee malee osoo zabanni xahaaraadha ka isi sun hin dhumin jechuu yoo ammoo gartee isitti hin dabalamuu ka fedhu taate achi booda ammoo itti dabalamuu kana ka argamsiisu taate jechuudha kafartaa baasuu qaba kafartaa kakuudhaasan baasuu qabaa jenna kafartaa baasee itti dabalamuu qaba jenna. obboleettii ittiin nafutteerti fakkaatee gaafii lama faatiini daawwattoota teennaa magariin illee biraa ga'u jira gaafii tokko fudhannee dabarra ammas nam tokko waan jedhu mucayyoo tiyya gaafa isiin xiqqoo nama biraa maanaa kaayadhee jedhu mucayyoon tiyya achumatti ijoollee isaa nama warra bira kaadhee isa waliin guddattee jedha achuma guddattee gaafa isiin guddatte ammoo mucammaan waliin guddatan kamana sanii achi kaadhee sun mucattii tiyya gartee itti makamee dhumna itti raawwatee ammoo jedha akka jirri fuutu fedha qaba ol baasee hin dubbanne ijoolleen akka gartee ijoolleen nama bira kaadhe sun fuutu fedhii kan qaba ammoo ol baasee hin dubbanne kenneef hin jennee biruma kaadhe malee wanni kun akkam ta'a. Wanni kun niyyaadhaan waa dalaguun waa'ee akka nifaa jechuudha niyyaadhaan hin dalagani. Halo? Halo? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaafiin qabaa. Ayyee. Dhukkuba TV kan jedhamu kun summaa kanan qaban ofiigooti. Ganama yeroo saafa jiriinsa laatamu ka'uu hin danda'u yeroo sana baay'ina qofaa isaa danda'ee ka'ee bishaan kan deemsa laatu. Hanga dunuuwwee yookiin sa'a lama waan akkasitti danda'een ka'u waan kana irratti maalan godhaa salaanni kun irratti waajiba akkamiin godhu. Asumaan dhageeffadha yoo deebii kan. Bismillaahi rahmaani rahiim obboleessa keenya dura rabbi isaa fayyisu fayyaa rabbi harka jirti jechuudha. Waan ati gootu duuba fattaqullaa musta'atum jedhee kaatee masaajida dhayxee salaatuu dadhabdus bikkuma jirtu sanitti gartee waa mijjeeffattee wudu'a gootee kaatee achuma salaattaa yoo achumattuu lafaa oliin ka'in kasiin jedhu taatellee jechuudha wudu'a godhattee achi as deebi'uufu ka dubbii jabduu kasiif fidu taate jechuudha biyyee gartee ta'umma godhatteetuma achumatti bikkuma ciibsu sanitti gartee ofirraa salaatta teesseetuma siin jenna barakallahu fiika rabbiin si haa fayyisu. Inshallah. Barakallahu fiika. Gaafii obboleessa keenyaa ka amaanaa mucayyoo fi naa bira kaatee achuma guddattee eegasii ammoo ijoolleen maa waliin guddataman inni bira kaatee telefoona sana. Halo. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamirtu nusayda. Sheen sadaqaan barakallahu fiika nagaa baay diyaad Inshallah gaafii xiqqoo hin qabaa. Gaafiin tiyyasi arbaa kanatti ogguu dalagaa dalagnu. Ogguu nuti dalannu nama warri halaala kana gaala waan nuti dalagu araabni bira jirti salaanni magariibaa kun faatii darbaa. Kana irratti ani wal gaafadhee jennaan saayibuma kiyyaani. Indagama. Achirratti ani saayibuma kiyyaani wal qabnee jirratti. Salaanni abbaatitti gaafatama malee jedhee abbaatitti sitti gaafatamaa jedheen inni immoo ani ittiin gaafatamu akka nagayetti isiin dalagsiifatan itti gaafatamtee jedhe wanni kun akkami. Waan osoo dalagaa nama dalagaaru salaan itti ga'ee naan atiin ammoo abbama sadduutti itti gaafatama naan lakkaan abbaan ittiin gaafatamu warra dalasiisaa kanatu itti gaafatamaa sirra waluma dhuuntan jechuudha. Akkasiidha. Deebisa dhageeffadha. Bismillaahi rahmaani rahiim obboleessa keenya waajiba kana rabbiin gartee nama caaqil baalik ta'e hunda takka takkaan waajiba irra kaa'ee jira jechuudha. Yoo gartee hatta gabra namaatu taate jechuudha amma gaafumaaf dhaqee namni dalayduu namaa ta'e malee gabra bitatan ka durii sanuu yoo taate yoo cibaadarraa ka nama dhoowwan taate jala jiraachuun gabra ta'e yookaan isaa wayya malee
ibadaa salaataa dhiisee ibadaa soomanaa dhiisee jala jiraachuun isaaf hin ta'u abadan. Kanaafuu salaata gartee dhiisee taa'uu namaatu naan lola yookaan hojii kanarraa na ari'an jechuumaaf jecha dilii isarra baachisee isaan naa dilaawaati ani waa takka rakkoon qabu jedhanii taa'uun kun hin jiru simatu dilaawaa. Kanaafuu ibadaa teetiif tattaaffii godhuu qabdaa siin jenna. Baarakallahu fiika. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan sadna. Wayyaa. Gaafii obboleessi kennaa inshaallah boruu dachaanaa salaanni magribaa waan qabu jiruuf ustaaza. Inshaallah. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Oromoo Muslim Miidiyaa inshaallah amma nu biraa salaanni magribaa waan azaanamee jiruuf gaafii nu biraa hafe inshaallah boruu qabannee dhiyaannaa. Mega fi telefoon akan phone cufna sagantaa kenna. Hello? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii ko na ifan taane jechuudha deebisan san jechuudha kabiraalee gaafii tuudhaafi. Bes amma salaan magriba waan nu biraa ga'ee jira obboleetteenna boruusaa kana ture yoo bilbilte bagaadhi ta'a salaata azananii jiranii nu biraa. Kanaaf boruu sama kana inshaallah kana duratti jechuudha gaafii an kedheeffatta inshaallah. Kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa kana sagantaa kenna kafataa kutaa shanaffaa isaa karraa asitti raawwannaa boruu inshaallah sagantaa تجافاتين برو يا ربي في الولد الجانا صلاة المغرب والدنيا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.